Ashama jaalatamoo fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keessanii keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya bara dheeraa dararaa mootummaa wayyaaneetiin irra gahaa turee fi silaa akka namaatti akka wayyaaneen nurratti yaaddee nama keenya jabaa nama keenya hayyuu nama keenya gochaa isaan irratti hojjechaa turan waan hedduudha. Ammoo akka nama otoo hin taane akka rabbii dhufanii har'a bakka kanatti argamanii maqaa isaaniitiif bara hanga kam mana hidhaa keessa turan ergaan isaan uummata Oromootiif haalli yeroo ammaa Oromoon irratti cinqamaa jiru irratti dararamaa jiru isaan irraallee muuxannoo isaaniitirraa dararaan isaan irra ga'ee fi waan sammara irraa ergaa uummata Oromoof nama keenya kan alatti bineensi nyaachaa jiru waraabessi nyaachaa jiru kun isaanis bara dheeraa keessa waan argan qabanii waan beekan qabanii sanirraa muuxannoo akka irraa argatanii fi akka barnoota irraa argannu abdiin qaba. Gara keessummaa keenyatti isin dabarsaa mee maqaan keessanii fi maqaa keessanii fi uummata Oromoo wajjin wal bara. Tasfa nurraadhaan ay duraan dursee carraa kan argachuu gootuuf baga gammaddanii gammadaa jedha baga gammadee maqaan koos Guutamaa Abdishakuur jedhama. Iddoo dhaloota kootis Harargee Bahaa Daaraa Lataa fi bareedaa gabaabsinee yoo ibsuu barbaade haalli wayyaaneen qabsoo uummata Oromoo irratti amma godhaa jirtuu fi duruma keessatti inni qabsoo irratti godhaa ture nutis itti godhaa turre baay'ee jabaadha. Haa ta'u immoo keessattuu bara boodaa kan baay'ee hammaate kanaaf haalli ammaan tuni haalaan jabaa fi Oromoon jabaatu qabudha. Kan kooti immoo ibsuudhaaf wayyaaneen haala hamaadhaan yeroo tokkof naannoo keessatti Soomaaliyaan ture achitti fuudhanii gara Qaalitti dhageessanii Qaalitti keessatti daaddirraa ilma namarratti waan takkaa ilma namarratti ni godhama jee ani yaanneen achitti arge wanni akkasii dalagama jee yeroo sanii kaan shakkeen beeku waan addaa jechuudha. Garuu immoo Oromoon ammoo duri na caalatti warra bakka san gahee malee waan harkannatti fakkaatu amma hundi isaanuu akka harkan hubadheera. Kunigaa diinni silaa wanni nu walitti qaadhaan fi nu dhabamsiisuu fi kaayyoo keenya yookiis diina dhabamsiisuudha. Kan maqaa haalli keessatti baay'ee ulfaata. Amma wanni nan isin gaafachuu barbaadu Soomaaliyaa keessa otoo jiraachaa jirtanii baqattanii Soomaaliyaa irraa gara Maakilaawii isin geessan mootummaadhuma wayyaanitu amma achitti dhufee isin qabe moo Oromootu dabarsee isin kenne achitti? Gaaffii bareedaadha. Gaaffii kana mootummaa wayyaaneetu haala achii sanitti dhuunfatee biyya sanatti qabsoo jabaa godhuudhaan waa'ee baasan haalaan waan firraa eeguu fi haalaan CID warra tikaa jabaa achitti bobbaaftee turteetu. Haala kana keessatti immoo mooraa baqataa keessatti warreen nu morman dura dhaabbatan qabsoo keenyaaf gufuu ta'an jettee galmeeffattee jala bu'uudhaan tokko anaan na fuudhanii kan na fuudhanii CID Soomalii wajjin isaanummaan qindoomanii yeroo sanitti warri na qabe Soomaalumaa fi tikaa wayyaaneeti malee namni Oromoo tokko illee harka keessaa qabu. Okay. Egaa achi kaatanitti gara Maakilaawii deemtan. Maakilaawii keessa hamma midham bara kamidha amata dheeraa amata kamii meeqa hidhamtan? Bareedaadha. Soomaalii Hargeysa irraa kan fuudhamee bara 2012 kan lakkoofsa faranjitti ture gara ji'a jahaffaa keessa achirraa geeffamee jijjigatti hidhaa ture torbee lama gara sadii fakkaata lakkoofsa qabu yeroo sun dukkanaan ture achirraa fuudhamee gara Maakilaawii geeffamee giddugaleessa qorannoo yakkaa jedhanii isaanii sun immoo bakka giddugaleessa qorannoo yakkaa osoo hin taane bakka Oromoo itti balleessan Maakilaawii geeffamee ji'a sadiif mana dukkanaa keessa ture. Haalli Maakalaawitti nagaa geessuun yoon ibsee warri wajjin irra geessu jiraachuu danda'a. Baay'ee ulfaataadha. Haalaan waan nama dhibuu fi ilma namarratti ni taa'ama jee ani yaanneen achitti argee jechuudha. Amma gaa dararaan kun Maakalaawii keessatti Oromoo irratti wannoo godhee jira. Haa ta'u qabsoo Oromoo kana amma wanni amma ilmaan Oromoo kana beeytee akkan awwaalamne bineensa nyaachisuun qabsoo Oromoo kana laaffisuu yookaan Oromoo kana sodaachisanii bulchuu isinitti fakkaatamoo
dhaloonni amma jiru kun kanarraa akkamitti dandamachuu qaba yoo maal godhe bakka amma isin dadhabdanii fidanii asiin geessan kana fiixan baasuu kan danda'u mee maal akeektuuf muuxannoo keessanirraa yookaan bara waan itti dadhabaa turtan sanirraa. Baay'ee gaariidha egaa bareedaadha. Gabaabseetu yoo ibsuu barbaade muuxannaan uummanni Oromoodha yeroo ammaan kanatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gartee Oromoon ofaa jirtu keessatti horatee baay'ee nama gammachiisu. Wanti godhamuu qabu qabsoo yoomuu if duuba hin deebitu. Nama ajjeesuun hidhuun immoo yookaan immoo adamsuun fakkeenyaaf ana mataa koo yeroo na qaban warra na beekanii fi maatii kootiin guututti wayyaan irratti diina godha jechuudha. Kan biraa ajjeesuun daranuu kanaaf qabsoodhaaf guuzuma malee uumaan irrisu ammoo nuti Oromoo waan godhuu qabnu tokkummaa keenya akkuma ammaa kana caalaa jabaannee duratti tarkaanfannee dhalti haareenni tooftaa haarayaa fi akkuma ammatti joominaan deemu kanatti daran jabaatanii yoo duraan gartee guyyaa dalaynee halkan itti daballee yoo duraan rafne hirriba dhiifne halkan itti guyyaa hojjennee diina kana buqqaafne yeroo hatattamatti jechuun fuula dura tarkaanfannee osoo diinni kun hin balleessine balleessuu qabna kanuma egaa amma wanni kun guuza akka nu ta'u yookaan akka nu humnuumsu yookaan akka nu jabeessu malee akka nu laaffisuu miti dhaloonni haaraa kun tooftaa haaraa qabaa jettan. Egaa Oromoon biyya alaa jiru kun yoo amma akka isin biyya keessaa sadarkaa biyya Afrikaa keessatti yookaan immoo biyya baqattanii keessa jiraattan keessaa qabamtanii hidhamtanii itti dararamtanii jirtan Oromoon kun akkuma isin yaadaa turtan sanitti argitammoo akkamitti Oromoo kana argaa jirtan mee yaada Oromoo biyya alaa jiru kana maal fakkaata isin maal isinitti fakkaata? Baay'eedha gaarii Oromoon waan hunda nyaatu malee hunda mubatan jettee haa ta'u immoo haalli Oromoon biyya alaa jiru baay'ee nama gammachiisaa baay'ee gaariidha. Haa ta'u garuu hagas hunda caalaa jechuudhaan waan namatti tolu. Maaliif yoo jenne sochii kun yeroo jalqaba eegalu irra caalatti diinni gabaabsee ibsuu barbaade warra biyyaa bahanii olola oofan ja'a ture warra biyyaa bahanii hiriira nurratti bahan ja'a ture warra biyya alaatiin garuu immoo dubbiin sun hundinuu isa bira gad deebite arra Finfinnee keessatti waggaa 25 alaabaan Oromoo hiriiraan yeroo Oromoon qabbaatee dhaabbattu wanni inni ala eegaa dubbiin keessi seenee kanaaf sochiin kun madda jiddu galeessi godhatee kan gara duratti deemuu dandeenye warri alaa waan baay'ee hojjetanii jedhamuna. Kana caalaa ammallee gaa hojjetanii yaada miti itti fufuu qabanii ijaa garuu baay'ee gaariidha waan jedhu. Egaa amma gama fakkeenyaaf uummanni keenya biyya keessatti yaada wal fakkaataa sagalee wal fakkaataadha yeroo isaan socho'aa jiran kana arganii seera haaraa uummata keenya irratti baasan duraan mootummaan wayyaanee uummata keenya nama ajjeessuudha yeroo ajjeessan seeraan akka itti gaafachiisu waan beekaniif amma garuu deebi'anii tooftaa haaraa jijjiirratanii kumaandi poostii yookaan namni 5 ta'ee 10 ta'ee 6 ta'ee 3 ta'ee wal bira dhaabbachuu akka hin dandeenyetti seera haaraa yoo ajjeesellee akka namuu hin gaafanne jedhanii kana mirkaneeffatanii jiran. Tooftaa kana jalaamee Oromoo yookaan immoo qeerroo biyya keessa jirtu saniif bara keessan keessa bara isin dardara turtanii qabsoo kana gaafa itti seentanii akkuma isaanii kana rakkoo adda addaatu isin mudachaa ture. Kana hoo akkamitti kana keessaa bahuun maal yoo godhan yookaan akkamittiin uummata kana ofirraa of keessaa buqqisanii baasuu danda'u? Bareedaadha. Haala labsii akka baay'ee mootummaan amma baafate qaammaa irratti gabaabsee naannoo fudhachuu barbaadu akka jira. Abbootiin illee uummata gabroonfataa ture akkuma seenaa irraa beeknutti amma fuudhaa fi heerumaa dhoorkanii dhalti namaa ture isaan malee warri biraa akka itti horre tarii namni moohu dhalachuu danda'a jechuudhaan uummata dhoorkaa ture. Suni kanaan addaa miti. Kanaaf mootummaan kun muddamee waan godhu wallaalee karaa kamtu na baasa jechuu isaati. Kanaaf egaa inni yaada isaati karaa isa baasu silaa tattaafachuu dirqama isaati hanga du'utti. Karaan immoo Oromoon haruma amma irra dhufte kana caalaa akkuma reefu ibsatti huuteedha hafuurritti citeera akka hafuuran baafanni Oromoon tokko omtee walola waliin dhiiftee fuula gara tokko godhatee wayyaan irraa lubbuu kutuudha qabdi. Dhugaadha amma wanni biraas amma maalinni wanni uummanni keenya xiqqoo isii amma mootummaan biyya keessatti TV illee sadarkaa TV namni diishii irraa buqqisuu maali TV ONM wanno tamsaasa sana ruguchuu kana
kana hoo amma informationiin akkaataa uummanni keenyaa fi uummanni keessaa fi uummanni alaa kun akka waliin argine godhanii jiran yookaan yaalii gochaa jiran wanti kun amma nama kana beektee hammam duubatti deebisamoo fuulduratti tarkaanfachiisatanii yaaddan. Bareedaadha waan gaariidha. Wayyaadeen waan gartee waan isii gaddisiise tokko qaroomni jiraatuun wayyaadeen nagaddite akka gaddaa turte yeroo tokko walgahii qaallittitti nu yaamanii haasawanii qaroomni ammaan tanaa kun ashabbaarotaaf baay'ee haala mijaawaa uumite qaroomni jiraachuurraa gaddite jechuudha wayyaaneen haala qabdu sanarra ol baaftee uummata keenya akka waliin qunnamne adda kutuunis OMN balleessuun itti fakkaattee qabsoo Oromoodha waan duuba deebi'e. Kuni maali? Bu'aa qabsoo keenyaa ta'uudhaan mootummaan kun ofiifuu intarneeta qotee hanga ofiifuu wal quunnamutti rakkatu irra ga'ee jira jechuudha. Kanaaf kuni bu'aa qabsoo waan ta'eef kana caalaa itti jabaattanii beektanii dukkana kana keessa ija guduunfannee ifatti bahuuni hanga halee dalayni caalaa arra hojjetuudha qabna. Kuni if duuba hin deebisu daranuu qabsoo keenya ibsa. Kanaaf baay'ee jabaadhaan jaalladha qe'ee. Egaa dubbii keenya gara xumuraatti jirra. Mee ibsa waliigalaa uummata Oromootiin yookaan jaalleewwan akka keessanii kan biyya Afrikaa keessatti argamanii fi akkasumatti immoo kan biyya keessatti argamanii fi kan biyya Awurooppaa keessa jiraniif uummata Oromoo waliigalatti dhaamsi isin qabdan dabarfadhaati asumarra xumurraa yoo rabbi jedhe. Baay'ee gaariidha. Gabaabsee dhaamsi kan qabu Oromoodha yoo jenne namoonni hedduun jira afaan keenya baranii nu keessa namni hedduunis jira diinnis afaan keenya waggaa 23 dalagee baree jira keessattuu miidiyaa adda addaa ta'e sooshaal miidiyaa irratti as ba'anii warrummaan nuti Oromoodha jennee amannee yeroo hedduu laalu tokko tokko bahuu danda'a. Akka nama dhuunfaatti namni tokko yaada isaati kalee nama gaarii ta'uu danda'a. Kalee pirezidaantii Oromoo ta'e arramoo nu mormuu danda'a. Kana jechuun qabsoo keenya if duuba deebite qabsoo keenyaatu mormame jechuuti. Waan hubachuu qabu hawaasni tokkummaan keenya baay'ee jabaa ta'uudhaa fi haalli nuti tokkummaan jabaataa deemee haala diigaa yaadatu. Wanni godhuu qabda kan dhaamsiin dhaamu jallaa keenyas waa'uma diina keenyaa malee yeroo tokkollee negatiif keenya akka hin dubbanne poozitiif keenya malee warra nu mormees mormii isaa jechanii aartanii yaada biraatti kenniinaadha gorsuudhaan akkuma hayyoonni keenya hedduun jedhanitti wal gorsaa hadidees ittuma dhiisa jabaatee cimaanaan immoo diina jaati uummata timaatuma qabsoo keessan dura tarkaanfachiisaan jaa olola kanaaf bakka hin kennina kuni gabaabaadhumatti waan diina gammachiisu tokkoo keenya akka irratti hin dalagne waan diina dhifachiisu malee waan qabsoo keenya jabeessu malee jaa qeeroodhaan baay'ee jabaattanii yeroo Oromootti gartee Oromummaa himuun yakkaa anniin beekaa Oromoon gadditee maali an Oromoo mutee falmaa turanii arrammoo namni Oromummaa isaa bira dabree biyya isaatiif lammummaa isaatiif Oromoon ati akka bilisumtitti ilaala carraa kana kan keessaniin isinis baay'ee isin galateeffadha Oromoonis waan dhaggeeffatuuf galatoomaa. Galatoomaa fayyaa argadhaadha. Baga nagaan dhuftanii baga rabbii dararaa fi hidhaa mootummaa wayyaan irraa isin baasee yeroo gaarii qabaannu akkasumatti dhaggeeffattoonni keenya yookaan daawwattoonni keenya egaa keessummaa bara dheeraa keessatti maakalaawii keessatti dararamaa ture keessa obboleessa keenya abbaa keenya hayyuu keenya isinii argisiisnee warri kana dura bahee humna isaallee hin argine gammada bahanii kunoo uummata Oromoo hawaasa Oromoo keessa jiranii egaa kan du'e dhabne malee kan jiru lubbuudhaan argannee barbaannee nama keenya dhiyeeffannee yaada isaa irraa fudhannaa kanuman isinii dhiyeesse egaa yeroo gaarii yookaan turtii gaarii qabaadhaa walitti deebina.